Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Muummeen ministeera Ifeedrii Dr. Abiy Ahmed walgahii dureewwan Xaaliyaanii, Jibuutii, Soomaaliyaa fi Keeniyaa irratti hirmaataniiru. Walgahichi walta'iinsa qindaa'aan biyyoota gidduu akka jiraatuu fi fedhiiwwan jiran irratti mari'achuuf akka qophaa'e ta'uu raagaa muummee ministeera irraa argame ni mul'isa. Gareen jala ittaanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonniiniin durfamu Taanzaaniyaa Daar es Salaamiin galeera. Jilli yaa'ii misooma qabeenya humna namaa Afrikaa adoolessa 18 hanga 19 bara 2015 gaggeeffamu irratti hirmaachuuf akka ta'es eerameera. Jilichi wayita Daar es Salaamiin ga'uttis ittaanaa ministeera dhimma alaa Taanzaaniyaa Ambaasaadar Miibaarok Niibaaroki Taanzaaniyaatti Ambaasaadar Itoophiyaa Shibbiruu Maammoo fi dippiloomaatota birootiin simatamuu raagaan ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaa qondaaltota adda bilisummaa Oromoo kanneen mana hidhaa jiran akka lakkisu gaafate odaaftamu. Mootummaan Itoophiyaa hooggantoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo torba kan ajaja mana murtii malee seeraan ala waggoota 3 mana hidhaa garaagaraa keessa tursiise atattamaan akka gadhiisuu dhaabbanni mirgoota namoomaa Human Rights Watch gaafate. Mootummaan Itoophiyaa hooggantoota paartii siyaasaa Oromoo torba sababa siyaasaatiif qofa ajaja mana murtii malee seeraan ala waggoota 3 mana hidhaa keessa tursiise atattamaan gadhiisuu qaba jedhe. Qondaaltota adda bilisummaa Oromoo torba akka gadi lakkifaman gaafataman kunneen Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran, Gadaa Oljirraa, Gadaa Gabbisaa, Kennesaa Ayyaanaa fi Daawit Abdataa kanneen jedhamanidha. Manni murtii irra deddeebiin akka hiikaman ajaja dabarsus poolisiin Oromiyaa ajaja darbe diduun jahaan isaanii bara 2020 irraa eegalee Gadaa Gabbisaa ammoo bara 2021 irraa eegalee mana hidhaatti dararaa jiraachuu ibsichi addeesseera. Aangoonni poolisii namoota siyaasaa kanneen miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'an kana hidhaa yeroo dheeraa fi gara jabeessa ta'e raawwachuun sirna haqaa Itoophiyaatti qoosaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa hatattamaan gadhiisuun hidhaan seeraan alaa hojiirra akka hin oolle taasisuu qaba kan jette itti aantuu daayirikteera Human Rights Watch damee Afrikaa Latishiyaa Baader wabeeffachuun ibsichi gabaaseera. Akka ibsichaatti mootummaan sirna haqaa sirreessaa jiraachuu kan himu ta'us hidhaan jumlaa fi namoota ilaalcha siyaasaa isaanii irratti hundaa'uun hidhuun jiraachuu Human Rights Watch fi dhaabbilee mirgoota namoomaa biyya keessaa biroo galmeessaniiru. Gama biraan mootummaan sirna haqaa yakkaa bara 2018 haaromsuuf waadaa seenus hanqinnii fi dadhabinni ture hedduun isaanii hin sirreeffamne jedha. Dabalataanis taateen kun haala sirni haqa biyyattii keessa jiru ifatti kan mul'isudha jedha. Poolisiin Oromiyaa hidhamtoota siyaasaa humnaan dhabamsiisuu, mana murtiitti osoo hin dhiyeessin tursiisuu fi maatii fi firoottan akka hin daawwanne taasisaa jiraachuu ibsichi ifoomseera. Poolisiin Oromiyaa Abdii Raggaasaa ajjeechaa poolisiitiin shakkuun erga gurraandhala bara 2020 hidhamee booda maatii fi abukaatoon akka hin daawwanne dhorkamanii jiraachuu ibsameera. Hooggantoota ABO ja'an ammoo ajjeechaa aartist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee adoolessa bara 2020 keessa kan hidhee ture yoo ta'u mana hidhaarraa gara mana hidhaa isa birootti daddabarsaa turuusaa beeksise. Human Rights Watch ragaalee jiran kan akka maatii fi firoottan hidhamtootaa, abukaatoo fi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo dubbisuun waraqaa mana murtii fi galmee yaalii ilaale jedheen poolisiin Oromiyaa adeemsa seeraa cabseeraa jedhe. Akkaataa heerri biyyattii hajajuun hidhamtoonni siyaasaa mana murtiitiin bilisa ta'an akka gadhiifaman akka taasisu ministeerri haqaa biyyattiitii fi Human Rights Watch waamicha taasiseera. Finfinneetti barattoonni 53 fi 526 qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan fudhatan ta'uu biiroon barnoota magaalichaa beeksise. Lalisaa Magarsaa dabalata qaba. Imaammata ministeerri barnoota Itoophiyaa bara 2014 baasii hedduu keessaa barattoonni kutaa 12 wayita xumuran kan dur mana barumsaatti baratanitti qormaata seensa yuunivarsiitii qoraman gara yuunivarsiitiilee deemanii akka qoraman godhamuun isa tokko ture. Imaammatni haaraan kun akkuma hojiirra ooleen bara darbe naannoo Tigraayin alatti magaalota Finfinnee, Direedawaa dabalatee naannolee Itoophiyaa hunda keessatti hojiirra ooluun ni yaadatama. Bara kanas immoo guutuu Itoophiyaatti qormaanni kutaa 12ffaa yuunivarsiitiilee Itoophiyaa keessatti kennamuuf barattoonni gara yuunivarsiitiitti imalaa jiru. Bu'uuruma kanaan Finfinneetti barattoonni 53,526 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan fudhatan ta'uu biiroon barnoota magaalichaa beeksiseera. Murtee ministeerri barnoota murteesseen qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kana yuunivarsiitii mootummaatti adoolessa 19 haga adoolessa 28 bara 2015 kennamas jedhamee jira. Qormaanni kun marsaa lamaan kan kennamu yoo ta'u marsaa jalqabaan barattoonni saayinsii hawaasaa, marsaa lammaffaan immoo barattoonni saayinsii uumamaa baratan kan qoraman ta'uun himameera. Itti aanaa biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Wandimuu Umar wabeeffachuu
fudhachuun tajaajilli oduu Itoophiyaa akka gabaasetti magaalichatti bara kana qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa barattoonni qoraman koofsaan 53,526 ta'uu balballoomse. Barattoota kana keessaas barattoonni 24,775 saayinsii hawaasaa yoo ta'an 28,751 immoo kanneen saayinsii uumamaan qoraman ta'uun ibsamee jira. Barattoonni qormaaticha kan fudhatan Yuunivarsiitii Finfinnee, Yuunivarsiitii Siviil Sarvisii Itoophiyaa fi Yuunivarsiitii Barnoota Kootabeetti ta'uu eerameera. Biirichi rakkoowwan bara darbee qophiif kenniinsa qormaatichaa irratti mudatan furuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjechaa turuu himaniiru. Qormaanni biyyaalessaa kun karaa milkaa'aan akka xumuramuuf barattoonni qormaaticha qoraman yeroo qormaataa naamusa barbaachisu kabajuun akka qoraman waamichi taasifameera. Xaa'oon biyyoo karaa seeraan alaa dabarfamee ture kuntaalli 400 to'atamuun ibsameera. Xaa'oon biyyoo karaa seeraan alaa Jibuutii ka'uun gara magaalaa Warataatti imalaa ture konkolaataa fe'ee fi shakkamaa waliin to'atamuun ibsameera. Xaa'oon kun magaalaa Baahirdaaritti halkan keessaa naannawaa sa'aatii 6 namoota dhuunfaaf wayita qoodamaa ture eeruu uummataan to'atamuun dhaga'ameera. Xaa'oon kuntaalli 440 karaa seeraan alaa namootaaf qoodamuu fi kan hafee konkolaataa waliin to'atamuu poolisiin beeksiseera. Sakatta'insa poolisiin taasiseen xaa'oon hedduun mana namoota dhuunfaan to'atamus ibsameera. Kuntaalli 89 mana nama dhuunfaa tokkoo kan argame ta'uu raagaan biiroo qonnaa naannoo Amaaraatti argame ni mul'isa. Kilabni Saawud Arabiyaa Al Hilaal maallaqa riikardii addunyaa ta'ee paawundii miiliyoona 259 PSG'f dhiyeessuun Kiilaan Mbaappee kan ofii godhachuuf gaafate. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Kilabni Saawud Arabiyaa Al Hilaal maallaqa riikardii addunyaa ta'ee paawundii miiliyoona 259 PSG'f dhiyeessuun Kiilaan Mbaappee kan ofii godhachuuf gaafate. Press Associationiin akka gabaasetti injifataan lammii Faransaay egereen isaa PSG'tti danqamee jiru bara 2024 kontiraatni kilaba Faransaay waliin qabu wayita xumuramu bilisaan kilaba fedhutti godaanuu akka barbaadu ibsee ture. Kilabni isaa shaampiyoonaa Faransaay ta'ee PSG'n garuu taphataa collee kilabni hedduun hawwu kana tola dabarsee hin kennu jechuun gabaa baaseera. Mbaappeen kontiraata haaraa kilaba isaa kanatti mallatteessuu waan dhabeef muddaba kilabicha waliin keessa galirraa kan ka'e tapha qophii liigiif miseensota kilabichaa gara Jaappaan imalan keessaa hanqifameera. Maallaqni Al Hilaal dhiyeesse jedhamee gabaafamu kun riikardii addunyaa kan ta'e yoo ta'u amma dura jijjiirraa Neeymaartu isa qaaliidha jedhame. Neeymaar bara 2017 Barseeloonaa irraa gara PSG kan jijjiirame maallaqa ammallee riikardii addunyaa ta'e paawundii miiliyoona 200 ture. Mbaappeen gara Saawudii kan imalu yoo ta'e taphataa ganna 24 riikardii addunyaan jijjiirame ta'e. Taphataan kun bara kana PSG ture bara dhuftu bilisaan gara Real Madrid godaanuu akka fedhu ifa godhee ture. Dhimma isaa irrattis abbaa qabeenyaa kilaba PSG lammii Qatar Naaser Al Khelaaifi fi mari'atanii taa'anii turan. Namni kamuu kilaba kanaa ol miti jechuun ibsa isaanii kennaniiru. Ejjannoon kilabichi qabus Mbaappeen kontiraata haaraa akka mallatteessu yeroo kenname keessatti hin mallatteessu yoo ta'e bara dhuftuu tola isa gaggeessurraa ammuma akka isa gurguratan himanii turan. Bara 2024 Mbaappeen bilisaan gaggeessuun wanta ta'uu hin dandeenye jechuun jala sararanii ibsaniiru. Liigotni Saawudii tibba jijjiirraa alnaa kana Kiristiyaanoo Roonaaldoo dabalatee taphattoota urjii Awurooppaaf maallaqa nama gojumaasisu dhiyeessuun mallatteessifachaa jiru jechuun BBC'n gabaaseera. Kan daawwachaa turtan wiirtuu miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee wiirtuu miidiyaa irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii.